Mallattoolee dhiira gonkumaa jireenya isaatiif siin barbaanne. Tokkoffaa sitti hin dhiyaatu. Yeroo hundaa si wajjin bashannanuu barbaada. Bakka taphaa, bakka kolfaa si wajjin deemuu barbaada. Garuu waa'ee isaa akka ati beektu hin barbaadu. Fakkeenyaaf mana isaa, maatii isaa, hiriyoota isaa kana hundarraayyuu si fageessa. Inni kan si barbaaduuf si wajjinii fi sirratti bashannanuuf malee akka ati jireenya isaa keessa seentuuf miti. Lammaffaa hirdhina isaa guuttachuuf qofa si fedha. Wal agartuu, waliin bashannantu. Garuu immoo yoo ati jaalalaa fi walitti dhufeenya keessan dhugoomsuudhaa fi cimsuudhaaf deemtu of duuba si jalaa deebi'a. Kaas inni kasitti dhiyaateef si fedhee osoo hin taane kophummaa ofii jibbeeti. Dhumarra gaafa ati hifattee biraa fagaattu deebi'eetiin sitti dhufa. Maali jennaan fiilingiin namoota birootiin barbaadamuu dhabu isarratti haphina akka ta'u hin barbaadu. Sadaffaa yoo ati serious taatee waa'ee jaalalaa fi rileeshnshiippii isin lamaan jidduu jiru itti haaso'itu. Haasaas jalaa jijjiira. Maali jennaan ati karoora isaa keessa jirtu. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatuu fi si fedhu garuu jecha haasayaa fi ilaalcha kan keetiif bakka kenna. Yeroo hundaa ofitti qabee si dhaggeeffata. Arfaffaa jireenya isaa keessatti abjuu hin qabu. Akka tasaa yoo qabaates sitti hin himu. Maali jennaan ati karoora isaa keessa hin jirtu. Gaaf tokko akka sirraa fagaatu waan beekuuf waan keessa isaa jiru dhoyfatee fuulaan kolfaa si faana jiraata. Kanaafuu obboleettii tiyya dhiirri akkanaa si cinaa jira taanaan itti yaadi sin jechuu barbaadeeti.